Obboleeyyan kiyyaa shamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Fadilaa Binti Kamaal akkasumas mee hadhaa akkaataa waxiisa makii ilaa hojjetan waliin haa ilaallu. Marraa darbee machbuusisaatii fi magiliisaa marraa tokkoffaa isinii fidee machbuusisaa marraa lammaffaa isinii fidee jechuudha. Mee hadha mooxiisaa ilaallu. Kunoo akkuma isin argitanu kunoo asitti timaantimiidhaa fi qullubbii shunkurtii kunoo sama kamii jaaza godheen jira. Mee hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti laayik, sabskiraayib, sheer gochuun na bira dhaabbadha. Akkasumas assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maamiltoota kiyyaa baga nagaan dhuftanii welkaam isinii jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota obboleeyyan kiyyaa warri amantaa biraa hordoftanii baga nagaan dhuftanii welkaam isiniin jedheen jira. Akkasumas hundumti keessanuu amantaa waliin qoodiin, gosaa waliin qoodiin, bifaa waliin qoodiin waliin hojjetaa jirru. Taankiyuu shukuran isiniin jedheetaniin jira. Jabaadhaa rabbiin nu haa jabeessu. Jabaadhaa rabbiin nu haa jabeessu waliin haa guddannu isiniin jechaatuma meemee hanga dhuma viidiyoo kiyyaa laayik, sabskiraayib, sheer gochuun na bira dhaabbadha. Amma kunoo shunkurtii kiyya kattafataan jira. Shunkurtii bifa kanaan bifa barbaadaniin kattafachuu dandeessan, barbaadan maashiniin godhachuu dandeessan. Ani firee sadii harkaaniin godhataara maashiniin kiyyas waan hedduu na jalaa bulleessuufiiniyyee harka kiyyaan kattafataa jira jechuudha. Distii kiyya ibiddarraa qaba. Akkuma isin argitan kanatti kattafadhee jaahiza godhadhaa jechuudha. Amma erga shunkurtii kiyya kattafadhee baasee ka'een booda maaltu narraa eegama kunoo jechuudha. Ittiin naqadhaa jechuudha. Distii kiyyatti naqadhaa. Distii kiyya ibiddarratti qabsiiseen jira. Zayitiitti nanneen diqadhee zayitiitti naqadhaa. Amma zayitii akka sanaatti naqadhaa. Waan danate baay'eetti naqamaa isinitti fakkaatu. Zayituun hin beektanii qaanisii qaxaanisii xiqqoodha. Bifa kanaan itti fayyadamaa jira. Naan faana turaa. Waliif haa ilaallu, waliif haa daawwannu, laayik walii haa goonu. Amma ishee gabaabdaa bicatu daqiiqaa 10 waliif haa ilaallu. Viidiyoon nu fayyada waan ta'eef amma asitti immoo timaatimii kiyya daakkachuufanii timaatimii kiyyaa bifa isin ilaaltan kanaan bakka 3-4 akkuma fedha keessanitti murmuraati. Daakkadhaa ani yeroo hunda kallaataa sasaa kaa'an gochuurra sii kanatti dhiyaata waan ta'eef kanatti fayyadama. Isinis egaa meemee akka itti fayyadamtanitti akka itti hojjetatanitti hojjedhadhaa isiniin jedhaatuma meemee hamma immoo kunoo maashinii kiyya fideedhaan hin daakkadhaa jechuudha. Egaa timaatimii kiyya isin argitan kanaan daakkataa jira jechuudha. Timaatimii kiyya samakiin kiyya qulqullaa islaa jaaziidha. Amma erga timaatimii kiyyaa daakkadhee qulqulleesseen booda maaltu na eegata tuumiin tumadhaa. Tuumii bifa isin argitan kanaan tumadha. Barbaadan harkaan tumattoo barbaadan maashiniidhaan daakkattoo barbaadan immoo jechuudha. Maashinii harkaa sanaan tumattu jechuu daakkattu jechuudha. Mooyyeetan tumataara. Hunduu jira kan barbaade isaaniitti qanii tuumiin baay'ate sana maashinii isa kan ittiin daakaa qanii abbaa 2-3 ta'es immoo si xiqqoo harkaatiin ittiin daakaa. Qanii immoo mataa tokko ta'e immoo kan ittiin tumaa jechuudha. Mataa tokko jechuun hunduu tokko jechuudha. Amma asitti samakii kiyyatti qimamiin galfadhaa. Qimamii suutumaan xixiqqoo masii filfila aswadii kurkumii xiqqoo jechuudha. Xiqqoo sinan gallaa waan ta'eef labbiin immoo hin gallaa waan ta'eef. Achii kurkumii kiyyatti naqadhee bifa isin argitan kanaanii kurkumii kiyyatti naqataan jira. Sana booda kaarii paawudar kan jedhu jira. Bu'aaratii baay'ee bareedaa mushakkaliidha. Isa itti godhadhaa jechuudha. Akkuma isin argitan kaarii paawudariidha. Akkasitti itti godhadhaa. Waan kaasu sukaaraa 2 yookaan 1 walakkaadha. 1 walakkaatti naqadhee xiqqoo malkiidha waan ta'eef. Achi booda maaltu nu hafe egaa walumaan haa ilaallu. Zayituun itti godhadhaa. Akka inni xiqqoo nu jalaa waliin qabneef zayituun ni fayyada. Zayituma fedhayyuu jechuudha. Waanuma mana keessatti fayyadamtan itti naqxanii. Soogiddi gaafammiidha. Soogiddatti naqannaa jechuudha. Akkasitti giyaasiin godhu waan soogiddaa waan qimamii kana baay'ee giyaasiin godhu.
achi galiyaas yookiin kaffaas yookiin wanti jedhamu kan harkatti naqannee keewwannee gosii bifa kanaan waliin makannaa jechuudha. Bifa kanaan sirriitti waliin makannaa. Maaliif jennaan egaa qimamiin wal fudhachuu qaba waan ta'eef waliin makuu qabna waan ta'eef mataa saba keessa hin dagatinaa. Mataa jaalatti jarrabaa kun asiin immoo shunkurtiin kiyyaa akka inni gubanne shunkurtii kiyyaa sochoofataa jira jechuudha. Obboleeyyan kiyya jaallatamuuf kabajamoo asiin immoo nashaa yookaan daakuu boqqolloo ni beektu namni hin beekne hin jiru. Isaa jechuudha kunoo akkuma isin argitan kana isatti naqadhaa nashaa yookaan daakuu boqqolloo itti naqadhaa jechuudha akka inni wal nu jalaa hin qabneedhaafi jechuudha. Maaliif jennaan hoo intinii ta'e wal qabaa kanaafuu itti naqachuun barbaachisaadha jechuudha. Obboleeyyan kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkas egaa ammallee kunoo bifa kanaan waliin makadhaa isiniin jedha. Amma asitti tuumii keenya shunkurtiin kiyya bilchaate tuumii keenya itti naqadhaa. Tuumii kiyyatti erga naqadhee ka'ee booda gara buhaaraatii kiyyaatti isin dabarsa jechuudha. Buhaaraatii gaa filfilii dhumarraa kaasaa filfilii muhimmadha isiniin jedheen jira. Nyaata arabaa keessatti giyaasiin godhu. Achi booda immoo kaammoon paawudarii fi kasbara paawudarii qaba akkuma isin argitan kana. Isa itti naqadhaa keessaayyuu dhumatee na jalaa dhumatee jira. Manamsittiidhaan bitii jechuudha malee. Akkasii bifa kanaa itti naqadhee qodaa isaa gate gaa'uuf jala akkasitti kunoo amma kaarii kana jira. Kaarii kana itti naqadhaa. Kaariin sila sin agarsiiseen ture yeroon isa makiitti naqu jechuudha. Kaarii kiyyatti naqadhaa jechuudha. Achi erga kaarii kiyyatti naqadhee ka'ee immoo shunkurtii kiyya nama fadhaa akka inni jalaa hin gubanne achi kurkumiitti naqadha. Kurkumiin egaa malkiidhaa fi akkasitti kurkumii kiyya xiqqootti godhadhaa jechuudha. Amma erga kurkumii kiyyatti naqadhee egaa meeshaa kiyya of jala deddeeffataa jechuudha. Akkasitti bifa kanaan bareedee jaazii ta'ee timaatimii kan itti naqadhaa. Timaatimii erga itti naqannee bifa kanaan sochoofanneen booda maxxashaanii akkasitti timaatimii kiyya erga itti naqadheen booda ni sochoofadhaa jechuudha. Gaafa isin argitan maxxashaa immoo kunoo zayitii itti naqadhaa matama kiitti xabbasuudhaafanii maxxashaatti jechuudha. Zayitii naqadhee jira. Akkasitti zayitii itti naqadhee jechuudha. Bifa kanaan zayitii itti naqadhee akkasumas salsaa immoo xiqqoo sana waliin mammakaa jira jechuudha. Akkasumas kunoo kasbaraallee mafruuma godhadhee lafatti godheen jira. Leemuyyaa bisiin barbaachisaadha. Laayik sabskiraayib gochuullee hammallee hin dagatina. Na bira dhaabbadha obboleeyyan kiyya jaallatamoo fi kabajamoo. Amma bifa kanaanii salsaallee hin dagatinaa salsaatti naqadhaa. Maaliif jennaani salsaanii barbaachisaadha waxii keessaa xiqqoo jechuudha. Waxii waan ta'eef machuusitti salsaaniin galu waxii waan ta'eef barbaachisaadha xiqqoo. Akkasi gaamma qaxaraa distii kiyyaa mul'ata jechuudha obboleeyyan fi kabajamoo hamma kunoo na waliin turaa na ilaalaa sabskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maaliif jennaan isa makkii kiyya xabbafachuu malee xiqqoo si baay'ee. Ilmu kasbaraa kiyyaa kattafadhee jaazii jira kasbaraa yookaan timbilaalaa jechuudha. Maal jettanii? Bifa kanaan immoo ani qodaa dhiqaan jira qodaa dagadheen deemee qodaan dhiqaa jira jechuudha. Kabajamoo akkas egaa maksalaa bira qodaa qursii fuudhee dhiqataa jira jechuudha. Kanaafuyyuu hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaa. Laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkuma isin argitan kunoo akkasumas isin argitanii kunoo intinii godhataan jira jechuudha. Asitti samakii kiyyaa irra buufadhaa isiniin jechuu barbaadeetanii kunoo kaxaasaa fuudheen sasachoofataan jira. Isiniin distiin kiyya isinitti mul'atu natti fakkaata. Ayyee buleen kiyya irra deebiin laayik sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha amma dhiqaa kiyyaa qodaa kiyya gidduudhaan dhiqataan jira. Maaliif jennaan egaa akkuma isin beektan qodaa dhiqachuun bareedaadha. Amma kunuunsa sachoofataan jira qaxaa itti deeffadheetanii jira.
Asiin immoo kunoo kiliniksiidhaan gosa kii waan of jala jiru goggoska harka keenya goggoskata kiliniksii dubarteetti waan ta'eef kunoo bifa kanaanii kiyya kan qursii fuudhee dhiqataatuman jiraan inuman dhiqaaraa viidiyoon banaa ta'uu hanga kanallee hin yaadannee isiniin jedha obboleeyyan kiyya jaallatamoo naaf golchaa silaa qixa kanatti banaa ta'uu hin qabu. Asitti amma zayitiin kiyya ho'ee jira samaka kiyya irra keewwadheetaniin jira jechuudha maaliif jennaan hin xabbafachuuf ani kaa'amma. Bifa isin argitan kanaan samakii kiyya zayitiin kiyya ho'een har'a kaaraa maxxashaa kiyyan argitan isaanii dhoksee yeroo sanatti jechuudha. Diimaa fi mishkila jedhanii kanaafuu samakii kiyya akkasitti xabbafatanu itti xabbafamu isin agarsiisa maaliif akka dhokatee isin jalaa nafneedhaa fi isin agarsiisa jechuudha obboleeyyan kiyya jaallatamoo kabajamoo isinin jaalladha rabbiin anaa walitti isin haa jaallatu isin kabaja rabbiin illee isin haa kabaju isiniin jecha wanta ta'e keessa bu'eenaan keessaa fuudhee asitti immoo nyaata hojjechuun hedduu namatti ulfaata warra nyaata akka kiyyaa hojjetan rabbiin isin haa gargaaru isin haa kabaju rabbiin isin gargaaree nagaadhaan biyya keenyatti nama galee itti milkaa'u rabbiin nu haa godhu isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa warra biyya namaa jirtanu wal haa jajjabeessinu warri hojii kana jammarree keessa jiru haasatan wal haa guddifnu isiniin jedha ani amma qodaa keenya dhiqachuu dhaqeen achumatti hafee qodaa kiyya dhiqataa jira. Maaliif jennaan egaa qodaan nu jala wadalattis boode nu humatuyyii fidata jechuudha qodaas nu humatu dhiqata waan ta'eef akkasitti bifa kanaanii samakittiin kiyya yeruma teessee xabbafamaa jirti ibiddi ol qabatee jiru ibiddi gadi qabamee jira diingata lapheen baatinaa diingata fadiilaa jalaa amma kana hunda gubataa jalaa gubata jettanii hin yaaddawinaan isiniin jedha yaaddoo dhiisaatii. Viidiyoo kana kiyya naa daawwadhaa viidiyoo kanatti hedduu dadhabee wallaa illee ediitillee naa ta'uu didee na rakkisee jira. Na gargaara na faana dhaabbadhaa diingata ediitii naa ta'ee isinii dhufe jechuudhaan barbaadeetanii obboleeyyan kiyya. Maal goona gaa waan barraa wala barsiifnu obboleeyyan kiyya yookaan biyya namaatii biyya keenya addisiin dhufanii jedhanii afaan hin beekne diingata afaan keenya kanaan irra bu'anii irraa laalatanii hojjetachuun illee hin mala jechuudha. Kanaaf iyyuu amma kunoo isaanii kiyya fidadhee dhufee samakii kiyya garagalfachuufani isinin agarsiisa samakii kiyyaa sadarkaan irra jiru isaanii sana of jalaa fuuchuuman wallaaleefanis nan dagadhe kaza amma samakii kiyyaa hin ilaaltanii jechuudha uummanni fakkaatu akkaataan itti xabbafamu jechuudha. Maaliif jennaan akka gizee samakii ruuziidhaa wajjin nyaatanuu sanaa hin ta'uu jechuudha. Maaliif hojjettani inni sunii kunuula inni suni diimata xiqqoon kun immoo isiniin agarsiisaa qo'ama garagalchee kunuula xiqqoosii kunuula labbiidha malee isa baay'ee keessa bu'aanu sanaa miti maaliif ilaa gizeen akkanatti immoo isin jalaa qabee dhiisuu dandeessan amma ni gadhiisan kunoo hamma bifa kanaan garagalchee jira amma waxii kiyya keessan buusa kunoo waxiin koo soosiin koo maashaallaa tabaarakallaa furdaan hojjetaa raadha. Maaliif qalloon barbaadu waan ta'eef samakiin baay'ee bishaanitti danfisuu dhiisanii suutumaan xiqqoosii suugoo akkuma suugootti hojjetudha jechuudha obboleeyyan koo. Akkasii ammaallee laayik sabskiraayib gochuun dagatinaa hin cabii asirratti naaf kolchaa ibidda xiqqoorraan kaa'ee maaliif jennaanii jechuudha gaa. Naatuu intiniidha. Kunoo bootaan naanqate kunoo ruuziin kiyyallee goonni tokkoon bilchaataa jira. Amma kunoo samakii kiyya xabbafadhee kunoo keessa buufadhee hamma maaltu naaf kasbaraa kiyyatti naqadha kunoo kasbaraan muhimmiidha. Waxii kam keessaa iyyuu kasbaraan baay'ee tokko namatti tola isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasitti bifa isin ilaaltan kanaanii keessa buufataa jira isiniin jedha kunoo akkasitti das jedha. Insachoosinaa baay'ee kan isin jalaa cabni ruuziin keenya bilchaatee kunoo asitti immoo timaatimii tokkoo fi shunkurtii firee lama qabaa jirjiirri salaaxaa godhataa jira bukkeetti immoo goonniitti immoo jirjiirri salaaxaa godhataa jira isiniin jedha maashaallah kunoo jirjiirri salaaxaa godhadha kunoo amma shunkurtii bifa kanaan dhedheeressee kattafadheetan hin jira amma timaatimii kiyyatu naafe timaatimii kiyyallee bifa sanaan hin kattafadhaa isiniin jechuu barbaadeetanii akkuma isin argitan kanaan jechuudha. Akka barbaadan itti kattafachuu dandeessan isin waan akkatti barbaadan garuu dhedheeraa gootanii jirjirii gurguddiftanii yoo murtanii baay'ee bareedaadha. Silaa jirjiriin daqqaaqeen muramuu eessattuu akkasii isiniin jedhama kunoo baaseen jira. Hamma gara jaranna waan ta'een achi deebi'ee gara
jirjiri keenya murachuutti as haa deebi'u guyyaan hadhaa irratti dhagaa nama waamanii alhamdulillah koo amma kanallee baay'ina waamanuu malee nama waamanii jechuudha kun argitanii bifa isin argitan kanaan kun jirjiri keenya murataa jira kaffaasii yookaan gilaasii yookaan guwaanti kan jedhan kan ammoo dagatinaa gizee salaaxaa murtan hammashii gizee foon garaagaraa miicitanu hammashii hin dagatinaa isiniin jedhaa laayik sheer sabskiraayib gochuun na bira dhaabbadhaa obboleeyyan kiyya jaallatamoo kunoo bifa kanaan bahee waxiin kiyyallee keessaa nammee jira maashaallah tabaarakallaa hedduu bareedaan isiniin jedha obboleeyyan.